Maqaan keessan? Maqaan koo Bulaa Toomsaa jedhama. Har'a maaltu bakka kana si fide? Har'a guyyaarraa adoolessa yookaan Julaay 4 guyyaa itti hawaasni Oromoo magaalaa Lakkoo keessatti argamu walitti dhufee waliin bashannanu kanaaf pikniik yookaan bashannana kana irratti hirmaachuuf addaatti dhufe. Adoolessa 4 kun seenaa biyya kana keessatti guyyaa itti mootummaan biyya kanaa bilisummaa isaa yookaan walabummaa isaa itti argateedha. Guyyaa boqonnaadha. Nunis immoo ilmaan Oromoo uummata bilisummaa isaatii fi walabummaa isaatiif falmataa jirudha. Guyyaa akkasii kanallee akkuma kabajachuu dandeenyu fi hawwuudhumaafitu guyyaa kana filanne akkasumas immoo boqonnaa guyyaa uummatitti argatudha. Waliin dhufneellee bilisummaa biyya keessa jirru kana kabajnee bilisummaa kanallee ittiin fuula durattillee waan akkasii kana akka qabaannu ittiin hawwinuudhaaf irra caalaa filatame anillee kanaaf baay'ee jaalladha guyyaa irraa kana. Wanti kun egaa eegalle ani warra jalqabaa eegale keessa tokkodha akka boordii waldaa hawaasa Oromootti. Wanni kun kan eegalle waggaa 12ffaa isaati kan kabajaa jirru. Yootitti guyyaa isatti waggaa tokko kabajnee waggaa 2ffaa isaati t-shirtii illee qopheessinee turre. T-shirtii isaa keessaa illee kunoo mallattoo sana ammallee ni qaba. Hagayya bara 2002dha kun guyyaa 2ffaa isaati. Waggaa 11 sadura waggaa tokko waggaa 12 jechuudha golitti dhufnee waan kana kabajuu jalqabne. T-shirtii kana waggaan godhattee dhufta hedduu bittee kaayatte moo tanuma guyyaa tokko kaayattee achi booda immoo ol keetta? Waa'ee sidii mana baay'ee waan kana nagaafataa namoonni baay'een guyyuma sana waggaama sana uffatatanii fixatee ani garuu guyyaa irraa uffadhee galgaluma sana miiccadhee akka gaarii dadachaafadhee keewwadhee waggaamatti ishee fudhadhee dhufa isee guyyaa sana biteedha kuni gaafuma Julaay 4 kanani yaadadhee jiraa fudhadhee uffadhaa jechuudha seenaadha naaf. Maqaan kiyyaa obbo Daaluu jedhama. Naannoo Oromiyaatti dhaladhee guddadhee guyyaa keessa Ameerikaa dhufee Ameerikaawii ta'eera. Har'as kana fide qophii uummanni Oromoo guyyaa Julaay 4 kabajuu fi waan asii bahuu fi qophii kanarratti hirmaadhee asitti argameera. Waan waggaan ta'amu waan ta'eef gammachuu uummanni Oromoo walga'ee tokkummaa isaa waan adda addaa tapha kubbaa ispoortii akkasumas waliin nyaatee dhugee jaalala walii bakka itti mul'isu waan ta'eef bakka tokkummaa isaa itti argisiisu waan ta'eef uummanni dhalataa Oromoo ka ta'e hundinuu bahee asitti tokkummaa isaa calanqisiisaa jechuudha. Kanaaf anis saba Oromoo jedhamu keessaa isa tokko waan ta'eef as keessatti argameera. Julaay 4 guyyaa kaan irraa adda ka godhe guyyaa itti Independence Day maal jedhan afaan Faranjiitiin guyyaa isaanii gabrummaa jalaa bayani akkas. Maqaan koo Daannoodha. Daannoo namarraati. Oromoon lafatti wal geessu anis dhufee qooda irraa fudhachuuf jedheen dhufe kanumatu na fide. Guyyaarraa ammuun ilaalu waan tokko irratti karaa tokko nan gammadaa karaa tokko nan hinaafa. Maaliif gammadanaa jette Oromoon opportunity akkasii argannee walitti dhufuu danda'uudhaaf nan gammadaa. Karaa kan biraa immoo biyya keessatti akka jaallanne baanee akka jaallanne gallee waan jaallanne haasofne jiraachuu dandeenyu argachuu keenya baay'een gammadaa. Kan na hinaafsisu yookaas kan na gaddisiisu garuu Oromoon ganda baay'eedhaa jalqabee dhiiga isaa kan itti dhangalaasee lammii baay'ee kan itti dhabe bilisummaa akkasii argachuudhaaf bilisummaan akkasii ammallee irraa fagaachaa waan jiruuf karaa tokko moosota nu gaddisiisa. Kanaatiif garuu abdiin maal jedha namichi kun Jesse Jackson keep hope alive jedhame. Abdiin akka hin duune gochuun nurra jira. Abdiin immoo kan inni hin duune onnaa Oromoo walitti dhufee wal meeffate abdiin hin jiraata. Kanarratti gumaachuuf jedheen dhufe. Isin warra dura lafa kana dhufee as bubbule keessatti herregamtanii Oromoon ayyaana akkanatti walitti dhufee kabajeeffachuu kana yoom eegale? Eentu kasiin jedhe akkam biyya kana bubbule. Haa ta'u Oromoon baay'een ture yeroon isaallee akkas baggaa akkasii jechuun yaadadhu garuu aadaan akkasii ture dur jalqaba irratti gaafa tokko si wajjin haasaan ture. Oromoon immoo 10, 15, 20, 30 taane every weekend wal argaa ture walitti dhufee naannoo Oromiyaa adda addaati kan dhufee bashannana xinnoo naannoo Leekiitti baanee dhuma teenye wajjin taphannee kubbaa waa nyaannee kubbaa adda addaa taphannee galaa turre yommuu baay'een nuti namni baay'eenumaan kan ka'e garba fagaachaa deemee koominitiin dhaabbachuu jalqabee koominitiin erga dhaabbate immoo aadaan bashannana akkasii waggaatti godhachuu kuni waan yeroo inni jalqabe badaa yaadadhu garuu nan beeka. Haa ta'uyyuu malee kun aadaa bareedaadha. Maaliif namoonni baay'een akkuma fedha isaatti ilaalcha siyaasaa adda addaa kan qabus waan fedhetti kan amanu hundumtuu addan dhufee
garaa guutuudhaan nama Oromoo argee ofiisaati yaasa kan biraa argee wajjin taphachuudhaaf carraa gaarii wanta ta'eef irraan gammada. Garuu yoo makkana gaaffii keessan deebisuudhaaf exactly gaafa akkasii argama jechuun danda'u. Safiyaa Shaqeessaa Yusuf Nanjaan. Wanni arranu as nu fide waan communitiin teenya jechuun hawaasni keenya kan magaalaa Oromoo kan magaalaa lakkuu Minnesota tana keessa jiru waa'ee bashannanaa saba Oromootiif godhe jecha asitti nuti waamamnee akka argamnu kanarraa qooda akka fudhannu hawwan keenya wajjin asitti argamnee gammachuu saba keenya addaan hirannee jechuudha. Tanaaf as dhufne jechuudha. Har'a akkuma gaariitti qoodarraa fudhannee qarqaarsallee hawaasa keenya kana qarqaaraa turre uummata keenyallee dubbisaa turre waa'ee ijoollee teenyaa akkatti waliif finnu hawaasa keenya akkatti jabeessinu akkatti wal jabeessinu oromummaa teenyallee akkatti jabeessinu nama adda addaa dubbisaatiin ture gama kiyyaatiin manguddoollee warra dhiiraallee dubbisaatiin ture. Bikka jirruun oromummaa tana akka jabeessinu oromummaa tana akka walitti dhufnu oromummaa tana akka walitti dhiyaannu dhaamsin kiyya kaniin dabarsu tokko guddaan kana biyya namaa keessa jirra. Ija banachuu qabnaa mirgaa bitaa keenya ilaaluu qabnaa namni keenya akkamitti guddataa maaliif namni keenya hin guddanne maaliif namni keenya hin baranne kan baratin qabarate hoo maaliif kan baratin kan hin barsiifne agartee maaliif waliin jabeessine maaliif waliin dhageessine maaliif harka tokko hin taane har'aan tana maaliif faffacaafne alagaan maa nu bilchitii biyya bareedduu qabna biyya gaara qabdu ta bishaan qabdu ta muka qabdu ta aduun isii bareedduu tan qilleensi isii bareedduu tan gaarri isii bareedduu tan nama gammachiiftu sabbata maal jenni sabbata gaalo sabbata gaalo jaaneeni jechuun afaan ingilizitti illee equator jaama biyya akkasirra jirtu ka qilleensi si amatarraa amataa bareedaa qabnaa maaliif biyya namaa dhufne biyya namaatti irraanfannaa kana beekuu qabnaa dammaquu qofaa miti anannachuu qabnaa yoo hin beeknellee irraa beekuu qabnaa dargaggeeyyoo keenya kaas jiran barbaaduu qabanii kaasi dhalatanillee barbaaduu qabanii dubri keenyaas dubrattii teenya barbaaduu qabanii hawwan keenyaas wal barbaaduu wal jabeessuu qabnaa akka jirru Oromiyaan bal'oo daka gaara isitti bikka jirrutti Oromiyaa teenya bareedduu arraan tana biyya keessa jiru tana dhibbatti caaltu qabna jabeessuu wal jabeessuu jabaachuu qabnaa dhaamsa keenya galatooma waan na dubbistaniif. Moomina jedhama. Moomina Osman. Mina Simpooli. Uffata aadaa kanaan guyyaa akkana oowu kanaan bareechistanii aadaa keessa mul'istanii dhufuu baay'ee nama dinqisiisa. Kuni uffata aadaa eessaati immoo maal jedhama tokko tokkoon osoo nu himtani? Aadaan kuni Arsiidha. Ta'uu uffadhee aadaa Oromooti. Oromoo keessaa aadaa Arsiiti. Maaliif mee namoonni kun warri kaan boggee warri kaan immoo uffatuma baranee uffatanii dhufanii uffata aadaa uffachuuf maaltu isin kakaase? Waan aadaa Oromoo arra waan kakaasee fi fuula Oromoo walgeette kanatti aadaa kiyya mul'isuu fi waggaa waggaan bakkee Oromoo walgeettu aadaa kiyya mul'isuu fi baay'ee jaaladha. Hedduu galatoom. Galatoom. Mubarak Qasim Nure. Arra maaltu si fide? Oromoo tol nu fide. No. Wallah. Qophii hadda waldaan hawaasa Oromoo Minnesota qophii sagantaa kana qopheesse irratti hirmaachuuf asitti dhufee jechuudha. Guyyaa haddaa kana irratti qophii nu qopheessine irratti namni Oromoo haganaa baheetiin qooda irra fudhachuun baay'ee akka boordii waldaa hawaasa Oromootitti baay'ee na gammachiisa. Akkasumas nama akkana baay'atu waliin dhufee waliin taphatee waliin nyaatee yoo akkana gammadan baay'ee namatti tola. Kuni agartee guddina saba uummata keenyaa hawaasaa mul'isa jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammada nama ganaa walitti argu jechuudha. Hedduu galatoom. Galatoomaa isinis.